Itti aanaa pirezidantii paartii badhaadhinaa kan ta'an akkasumas ministeera muummee itti aanaa fi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ta'uun kan tajaajilan obbo Dammaqaa Mokonnon itti gaafatamummaa paartiirraa kaafamaniiru. Koreen giddu galeessaa paartichaa akka ibsetti qajeeltoo bakka wal buusuu fi sirna hojimaataa paartichaa hordofuun obbo Dammaqaan gaggeeffamaniiru. Bakka obbo Dammaqaa Daayirektara olaanaa nageenya odeeffannoo fi tika biyyaalessaa fi miseensa koree hojii raawwachiistuu paartii badhaadhinaa kan ta'an obbo Tamasgeen Xurunaatu bakka buufame. Obbo Dammaqaan aangoo paartichaa gadhiisuun isaanii biyyattii keessatti aangoo mootummaa amma irra jiran jechuunis ministeera muummee itti aanaa fi ministeera dhimma alaarraas ka'uu akka danda'an agarsiisa. Yeroo paartii adda dimokiraataa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa fi bara aangoo paartii badhaadhinaas aangoo ijoo qabatanii kan turan obbo Dammaqaan ministeera muummee Abiyyi Ahmeditti aanuun qondaaltota paarticha hoogganan lamaan keessaa tokkodha. Akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1980tti yuunivarsiitii Finfinneerraa baayoloojiidhaan digirii jalqabaa argatanii digirii lammataa ammoo waldhabdee hiikuutiin fudhataniiru. Obbo Dammaqaan bara 1980 keessa adda waayiitti kan makaman yoo ta'u waggoota muraasaan booda mana maree naannoo Amaaraattis miseensa ta'ani. Akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1997tti mootummaa naannoo Amaaraatti pirezidantii ittaanaa ta'uun filatamuun waggaatti aanutti koree hojii raawwachiistuu paartii warraaqsa dimokiraatawaa saba Amaaraa keessatti miseensa ta'uun filatamani. Obbo Dammaqaa Mokonnon bara 2005tti itti gaafatamaa itti aanaa paartii adda wayii ta'uun erga filatamanii jalqabee ministeera muummee itti aanaa ta'uun tajaajilaa turaniiru. Abbootiin amantaa Sinodoosii jalqaba torban kanaa hundeeffamuu teessoo haaraa Abuna Phexros labsanii fi kan to'annoo jala oolfaman mana murtiitti dhiyaataniiru. Mana amantaa Ortodoksii naannoo Oromiyaatti barreessaa waajjira qindeessaa biyyoota lallabaa kan ta'an barsiisaa Akiliiluu Alamuu abbootiin kun mana murtii aanaa Malkaa Noonnootti dhiyaatanii jeequmsa kakaasuun himatamaniiru jechuun BBCtti himaniiru. Galaana Balaayitu dubbise. Abbootiin kun wanni ittiin isaan himataman nageenya biyya kanaa kan dhorkaa jiruudha. Biyya jeeqaa kan jirtanii namoota gurmeessaa kan jirtanidha kan ittiin himatamani. Abboonni kun miseensota Sinodoosii Oromiyaa warra ta'anidha. Dabalatees abboonni miseensota Sinodoosii Oromiyaa teessoo Itoophiyaa jalaa ba'anii teessoo mataa isaanii kan hundeeffatanii. Teessoo kan bakka hundeeffatanittidha. Reebichi kun hidhamni bira darbee manni isaanii haga diigamuutti kan ga'ani. Abboonni kun sababa kanaaf manni keessoo walitti qabaa Sinodoosii Oromiyaa kan ta'an eebbifamoo Abuna Gabreel qeerroon gurmaa'aa jiru mana kana keessatti kan shanee qofaa miti mana kana keessatti faannoon kan hundeeffamaa jiru nageenya biyya kanaa kan jeeqaa jiru jedhaniiti mana Abuna Gabreel kan diigani. Eenyu isaan? Qaama nageenya magaalaa Shaggar kutaa magaalaa maqaa addaa Shawaa Meedaa kan jedhamu naannoo Burraayyuu kan ta'ettidha. Tole kaleessa mana murtii dhiyaatanii waan jedhu dhageenye iddoon manni murtii itti dhiyaatan eessa maaltu jedhame ishee gabaabsaa nutti himame. Manni murtiin itti dhiyaatanii magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Noonnoo yookiin immoo iddoo bakka addaa Shawaa Meedaa kan jedhamuttidha kan dhiyaatanii. Bakka sanitti gaafa dhiyaatanii himanni mana murtiidhaa irratti dhiyaate nageenya biyya kanaa jeeqaa jirtanii namoota gurmeessaa jirtanii maqaa amantaatiin faannoo yookiin immoo faannoo qofaa miti faannoo fi shanee gurmeessaa jirtanii kan jedhudha. Himanni isaan irratti gurmaa'ee himatame. Kanarraa kaasuudhaan abbaan alangaa yookiin immoo qorataan yakkaa kutaa magaalaa sanaa hangan dhimma kana qoradhee dhiyeessutti guyyaan 14 naaf haa kennamu jedheeti isaan irratti himata kan dhiyeesse. Manni murtii aanaa sanaa immoo guyyaan 14 dheeradha. Guyyaa 10 sigaa jedhee guyyaa 10 laatee fi qorataa yakkaa sanaa fi. Abukaatoo dhaabbatanii turani. Dhugaadha. Abboonni kun abukaatoo dhaabbatanii turan. Guyyaa kaleessaa ganama abukaatoon abboota galee dubbisuu akka qabu jecha tokko irraa abboota fudhatee akka waan tokko qulqulleeffachuu qabu qaama poolisii magaalaa sanaatti gaafa qaamni poolisii magaalaa sanaa eeyyamamoo hin taane innis ajajni kun baddaadhaan nu dhufe komishinii poolisii Oromiyaa irraa nu dhufe waan ta'eef amma achi eeyyama fudhattutti nuti galchinee abboota kana wajjin wal quunnamsiisnu kanaaf achi eeyyama fudhadhu kottu kan jedhuuf abukaatota abboota kanaatiif deebii kennanii fi abboonni kun immoo eeyyama kana fudhachuudhaaf gara komishinii poolisii Oromiyaa gaafa deeman qaamni komishinii poolisii Oromiyaa immoo walga'iirra oolanii isaan argachuu hin dandeenye. Gidduu kana keessattidha abboota kana gara mana murtiitti dhiyeessanii jecha kana kanarraa fuudhanii
Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad waliigaltee ulaa galaanaa argachuuf Somaalilaand waliin mallatteessaniin walqabatee muddama jiruun Somaaliyaa waliin waraanatti galuuf gonkumaa fedha kan qabne ibsani. Ministeerri muummee Abiy kana kan dubbatan yaa'ii koree giddugaleessaa dhaaba badhaadhinaa irratti ibsa wayita kennanidha. Ulaa galaanaa qabaachuuf gaaffii Itoophiyaan dhiyeessite ilaalchisee guutuu addunyaa irraa deebii argame irrattis dubbataniiru. Kan isaan yaaddeessu hariiroo uummattoota biyyoota lamaanii gidduu jiru ta'us himaniiru. መጀመሪያ የባህር ወደብ ያስፈልገናል ስንል ከአሰብ ጋር ሊዋጉ ነው ከኤርትራ ጋር ሊዋጉ jalqaba handaarri galaanaa nu barbaachisa yeroo jennu asab waliin eertiraa waliin wal waraanuu fi ka jedhu duula guddaatu ture amma immoo somaalilaand waliin yeroo ta'u asab irratti waraanni hafuusaatti ashuu hin jenne kunis ajandaa ta'eetu dubbiin itti fufe somaaliyaan eenyuyyuu caala obbolaa firaaf ollaa Itoophiyaati waggoota kurnan darban Itoophiyaanotni kumootaan lakkaawwaman Somaaliyaa keessatti nageenya Somaaliyaa eegsisuuf aarsaa lubbuu kaffalaniiru kumaan kan lakkaa'aman addunyaa irratti biyyi kamuu gatii Itoophiyaan baaste kan baaseen jiru Itoophiyaan mootummaa Somaaliyaa fi uummata Somaaliyaa waliin fedha waraanatti galuu gonkumaan qabdu tokkoffaa tokkummaa Somaaliyaa irratti mootummaan kun kan hamatamu miti seenaa Itoophiyaa keessatti yeroo duraatiif Somaaliyaan tokko akka taatu mootummaa dubbiin qofa osoo hin taane qabatamaan agarsiisedha fakkeenyaaf pirezidantiin duraanii Somaaliyaa Farmaajoo fi pirezidantiin Somaalilaand Bihiin Itoophiyaatti akka wal argan Jibuutiitti akka wal argan yaalii gooneerra wal agarsiifnes mari'anneerra tokko akka ta'an onneerraa waan barbaannuuf jechadha Keeniyaaf Soomaaliyaan dhimma daangaa irratti wayita wal dhaban pireezidant Farmaajoo Keeniyaa geessinee pireezidant Uhuru wajjin akka dubbatan yaalleerra maalii fi nageenyi isaanii nageenya keenya waan ta'eef nuti gaaffiin handaara galaana diimaa irraa qabnu sirrii ta'uu addunyaatti agarsiifneerra አክሰስ ጥያቄያችን ሌጂቲሜት መሆኑን አሳይተናል ዓለም በሙሉ ይገባቸዋል እኮ ግን ነው addunyaan marti isiniif mala garuu jedha fedhiin keenya ulaa galaanaa argachuu qofa fedhiin jiru Itoophiyaa irraa qamadii Itoophiyaa irraa xaafii Itoophiyaa irraa namaaf loltuu argachuudha rakkoon qabu safuun Itoophiyaaf kennuudha dippiloomaasiin keenya akkasii dippiloomaasii qaanaaf dhokataadha amma bifa isaa jijjiirrachaa jira waraana mala jireenyaa gochuu hin barbaannu waraana caala dubbiif dursa kennina nuufi Soomaaliyaa gidduu rakkoon ni uumama jedhee kaniin hin yaadne ta'us ummatoota gidduu jibbiif diinummaan akka hin uumamne haala tasgabbaa'een gaggeessuun nu barbaachisa በተረጋጋና በሰከነ መንገድ መምራት ይጠይቃል Itoophiyaa keessatti ashaboon kutaaleen biyyattii hundi fayyadaman kan argamu naannoo Affaar iddoo gadi dhooqaa Danaakil Dipireeshin jedhamurraadha. Amma naannoo Oromiyaa godina Baalee Bahaatti kuufamni ashaboo nyaataa argamu waajjirri misooma albuudaa godinichaa ibse. Hoogganaa waajjirichaa obbo Biraanuu Joobiraa waayila koo Hamzaa Huseentu dubbise. Poteenshaalli albuuda ashaboo kun akka godina keenyatti ammatti yoo xiqqaate naannoo aanaalee afuritti saamunni isaa argamee jira. Kanaan alatti garuu aanaalee tokko aanaa daawwee sirra jedhamutti ammoo keessattuu mala aadaatiin duraan irraa kaasee uummanni naannoo sanii oomisha akka ture bifa bishaaniitiin hin baha lafti sun qotamee baha gaafa qotamee bahu ammoo bultii 7 haga 15 keessatti gara ashabootti jijjiirameetiin mala aadaatiin baasaa turani. Kana jechuun kanaan dura naannoo ganda tokko qofa aanaa san keessa iyyuu ka argamu ammatti naannoo ganda 5 ga'ee jira. Akkasumas ammoo aanaa san qofa osoo hin taane aanaalee akka raayituu aanaa ollaa sanitti kan argame ta'uu isaati. San bira darbee aanaa sawweenatti maqaan isaa aanaa biraatti argameera. Inni biraa addaan hin baane malee aanaa gololchaa mataasaa naannoo daangaa irratti laga waamii jedhamu irratti saamunni ashaboo kanaa ogeeyyiin keenya sadarkaadhaan jiru kan aanarra jiran saamuda san nuuf fidanii turani. Walumaa galatti poteenshaalli naannoo kana jiru potenshaala guddaadha jechuudha dhugaan jiru. Ta'us garuu mala teknooloojiitiin fayyadamamee poteenshaalli guutuun argamaa jiru kuni uummanni fi biyya akka irraa fayyadamu hin taane jechuudha. Ashaboon kun ashaboo kanuma nyaataati moo? Kama nyaatamuudha. Ashabichi kan ashaboo biraatiin itti ashaboo nyaatati. Gama abbaa taayitaa misooma albuuda Oromiyaatiin ashaboo ta'uun isaa addaan baheera. Laboraatoorii galee mirkanaa'eera. Garuu nyaataaf ammoo mirkanaa'ee kallattii fayyaatiin jechuudha. Nu bira hin geenye. Lafa hagamiirra fa'aa akka jiru baay'inni isaa fa'aa hin beekamaa. Amma keenya kun kan lafa jalaa argamaa jechuudha. Gubbaa irratti bifa soolidiitiin akka Affaar sana osoo hin taane lafa jalaa qotamee dhangala'oon bahaa jechuudha. Dhangala'oo isa bahusantu
cabbeeffamuudhaan gara jajjabootti akka jijjiiramu ta'a jechuudha. Isa bifa dhangala'ootiin argamu sana ammoo akka bishaanitti maashiniidhaan jechuudha kan baafamuudhaaf amma hojjetamaa jiru. Osoo maashiniin gurguddaan abbootiin qabeenyaa gurguddaan maashina gurguddaadhaan kan haalli infraastiraakcharii naannoo sanii daandiin mataan isaa mijatee gara dhufanii kan oomishan taate poteenshaalli guddaan akka jiru namatti mul'isaa jechuudha. Ashaboonis albuuduma keessaa tokko. Albuudi biraallee naannoo sana albuudi kuufamaan jira moo ashabooma qofa moo? Kan qofa osoo hin taane albuudaalee industirii kan jedhamantu jira jechuudha ashaboon ala. Amma laakee jiipsamiitu jira, laayimistoonitu jira, saandistoonitu jira. Kanaa mitiiti albuuda galtee xaa'oo ta'u pootaashiin mataan isaa eeriyaawwan sanitti argameera jechuudha. Kunis qorannuma amma gaggeeffamaa jiru waan argameedha. Itoophiyaa maantana waraana addaa agartee Somaaleen akka agartee uummanni addunyaa guutuun hafarsoo jirutti akka waan Itoophiyaan agartee waraana Somaaleedhaan walti seenu jirutti hafarfamuu ture. Itoophiyaan gaddeebisee uummata Somaaleetiin waraana seenuun isii irraa hin qabdu. Ittillee seenuufillee hin deemtu. Yoo danda'ame bishaan karaa tasgabbii qabuun karaa agartee haala qabeessaan karaa agartee nagaatiin bishaan kana wagaba kana argachuudhaaf waliigaltee walii mallatteessanii waraana haajaa waraana seenuu isiin karoora kana hin qabdu. Ammoo akka artee addunyaa fi miidiyaan adda addaa hafarsu jirutti akka waan Itoophiyaan irreedhaan waraanaan gartee Somaalee cabsitee bishaan irraa fudhachuu jirtutti akka waan ammallee lafa Somaalee saamuu jirtutti akkasitti haasa'uu jiranii akka gartee waan Itoophiyaan Somaalee irraa dachii tana irraa fudhattee bishaanis irraa fudhachuu deemtutti Somaaleen gartee muddama keessa hedduu galtee jirti. Muddama keessa isee dachii biyya addunyaa tana Afrikaa jedhii hatta biyya alaata jedhii hunda keessa deddeemtee gartee sappootiin barbaadu jirti. Hanga qarqaarsaa hunda lafa xiyyaanarraa fudhatanii bishaan kiyya karaa sarnaa sarbanii dachii xiyyaana sarbanii irreenarraa fudhachuu jiranii jettee Somaaleen tun hedduu gartee iyyuu jirti. Akkasuma Itoophiyaan ammoo karoora kana gabbaatee duraan hin dubbannee waa karoora deemtuu fi duraan hin dubbannee akka isiin itti seenuu jirtu kana Somalilaand walii mallatteessanis isiin ammoo haala shariyaa keessatti wanni takka yoo pirezidaantiin takka biyya takka waan takka nama mallatteesse heera shariyaa keessatti wanni sun wanni deebi'amee heera shariyaa keessatti badii wanni qabu hin jirtu. Taa'ame bakka mallattee